Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuu dhukkubsachuun gabaafame. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuu ji'oota 18 dura kaanserii piroosteetii sadarkaa jalqabaatiin yaalamuu isaanii jimaata darbee ofiidhuma isaaniitiif godhaniiru. Dhukkuba kaanserii piroosteetiitiin qabamuu isaaniif yaalamuu fi fayyuu isaanis jimaata ifaa godhaniiru Naataaniyaahuu muummichi ministeeraa Israa'el. Kanaafis Iraan akka olola Israa'el irratti ittiin hin fayyadamneef oduu kanaa uummataaf ifa gochuu harkifachuu isaanii dubbataniiru. Naataaniyaahun maxxansaa X irratti barreessaniin dhukkuba hamaa sadarkaa jalqabaa tuqaa xiqqaa seentimeetira tokkoo gadi kan waggaa tokkoo fi walakkaan dura dhukkubsachaa turan milkaa'inaan muramee baafamee akka qabu ibsuudhaan amma immoo haala qaamaa gaarii keessaa jiraachuu CBS News gabaasee jira. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahun mana murtii addunyaatti himatamee akka qabamee kennamuu gaafatameera. Kanaafis biyyoonni addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa fi Afrikaa muraasni Naataaniyaahun yoo biyya keenya seenee qabnee mana murtii addunyaatti dhiyeessina jedhaa jiru. Garuu innis biyya Ameerikaa yoo ta'e malee amanee iddoo biraatti imalaa hin jiru. Awurooppaan ejjennoo seeraa cimaa fudhatti jechuudhaan aangaa'onni Noorweey, Deenmaarkii fi Speen akkasumas Siwiidin ajaja hidhaa mana murtii yakkaa idil addunyaa ICC irratti yoo muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahun naannoo isaanii dhaqan yookaan seenan akka qabanii dabarsanii kennan ibsaniiru. Ejjennoon gabaafame kun biyyoonni kunneen bu'uuraalee seera idil addunyaa kabajuu fi aangoo ICC kan teessoo isaa eegee godhate deeggaruuf xiyyeeffannoo cimaa akka kennan kan calaqqisiisudhas jedhameera. Misoomni kun murtii haqaa idil addunyaa fi dhugaa ji'oopolitikaa itti fufee jiru gidduutti wallabdeen seeraa fi dippiloomaasii guddachaa jiru kan mul'isudhas jedhamee jira. Oduun dhiyeenya kana bahaa jiru akka agarsiisutti muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahun himannaan yakkaa gurguddaan irratti banamee mana murtii addunyaatti dhiyaachuu danda'a jedhamee eegama. Manni murtii addunyaa ICC'n weerara Gaazaa keessatti Israa'el raawwatteen wal qabatee Naataaniyaahun dabalatee gaggeessitoota Israa'elii fi Hamaas irratti ajaja hidhaa baasuu danda'a jedhamee yaaddoo keessa jira. Lammata irratti waraana Gaazaati. BBC Afaan Oromoo akka gabaasetti murtoon Naataaniyaahun waraana Gaazaa itti fufuuf dabarse irratti mormii cimaan keessaa fi alatti irratti ka'aa jira. Kunis miidhaa lammiilee nagaa irratti xiyyeeffata. Inni sadaffaan mormii keessooti. Naataaniyaahun namoota waraana Gaazaa keessatti booji'aman deebisuu dadhabuu isaatiin mormii cimaa biyya keessaa isa mudachaa jira. Himannaa mana murtii addunyaatti irratti banameen alattis Benjaamin Naataaniyaahun biyya isaanii Israa'el keessatti mana murtiitti deddeebi'aa jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahun mana murtiitti himatamee jira. Ibsi poolisii akka jedhutti Naataaniyaahun dhimmoota adda ba'an lamaan matta'aa waliin na'uu fi amantaa cabsuudhaan himatamuu akka danda'an ragaan gahaa ta'ee jira jedhee jira. Haasawaa karaa TVtiin taasisaniin Naataaniyaahun himannaan isaan irratti dhiyaatee dhara waan ta'eef ministeera muummichaa ta'een itti fufaa jechuun dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahun jechuudha. Itti dabaluunis himanni kun waan fiduu hin qabu jedhaniiru. Himata lamaan bulchaa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahun irratti banaman keessaa tokko Naataaniyaahun mana maxxansaa gaazexaa Israa'el Yedi'oot Aharonootom jedhaman akka inni gabaasa qajeelaa ta'e gabaasuun yaada maxxansaa warra mormitootaa fashaleessisuuf gargaarsa gaafatee kan jedhudha. Kana malees gulaalaan Yedi'oot Aharonootom Ornoom Moozisis akka seeraaf dhiyaachuu qabu poolisiin gaafateera. Himannaan lammaffaan obbo Naataaniyaahun bara 2009 irraa kaasanii ministeera muummee Israa'el ta'uun hojjechaa jiran irratti dhiyaate ammoo dureessaa Holiwud Arnoom Miilchan irraa kennaawwan yoo xiqqaatan sheeqelii miiliyoona 1 yookaan doolaara 283 fudhataniiru tilmaama jedhuunidha. Akka Jerusalem Post jedhutti kennaawwan kun shaampaanyii fi sijaaraa kan of keessaa qabatu yommuu ta'u kunis deebii obbo Miilchaan akka viizaa Ameerikaa argatan gargaaraniifidhas jedhamee jira. Obbo Miilchaan Faayit Kilabii fi Goon Girl akkasumas Zerevenaan dabalatee qopheessaa fiilmiiwwan kan ta'e seeratti dhiyaachuu qaba jedha poolisiin. Akka ibsa poolisiin kun jedhutti erga kennaawwan kana fudhatanii obbo Naataaniyaahun seera Miilchaniif tolu saffisaan hojiirra oolmaa isaatiif hojjetaniiru jedheera. Innis namni biyya alaatti deebi'ee Israa'el keessa jiraatu waggoota 10f akka gibira irraa bilisa ta'udha. Dhuma irratti yaadni dhiyaate kun ministeera maallaqaatiin dhorkame. Obbo Naataaniyaahun dhimma dureessaa Awustiraaliyaa kan ta'an
James Packer waliin wal qabatu irrattis akka waliin dhahanii fi amanamummaa cabsan shakkamu jedha ibsi poolisiidhaan beekuun. Chaanaaliin kurnaffaan Israa'el muddee keessa akka gabaasetti obbo Packer qorattootaatti akka himetti ministeera muummichaa fi haadha warraa isaaniif kennaa akka kennee dubbateera. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasaa jiranitti obbo Naataaniyahuun yoo xinnaate qorattootaan si'a torbaffaa gaafatamaniiru. Murteen dhumaa obbo Naataaniyahuun himatamuu ilaalchisee waajjira abbaa alangaa waliigalaatiin kennama. Murtee kana raga'uufis ji'oota fudhachuu mala. Ministeerri haqaa Ayyeleet Shaakiid akka jedhanitti ministeerri muummee himannaan irratti dhiyaate kamiyyuu aangoo gallakkisuun dirqama miti jedhanii jiru. Haasawaa TV Israa'el irratti taasisaniin obbo Naataaniyahuun hojii isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Filannoowwan seera baastotaa itti aanuu sadaasaa 2019 dhufutti saganteeffatameeras jedhanii jiru. Obbo Naataaniyahuun garee paartii tokkummaan isaa laafaa ta'e gaggeessaa jiru garuu himannaan kun filannoo haarawaa hin kakaasu jechuun ofitti amanamummaan TV'n dubbataniiru. Ibsa TV irratti kennaniin waggoottan kurnan darban keessa yoo xinnaate gaaffiif qorannoo 15 ta'aniif dhiyaadheera jechuun Naataaniyahuun deebisaniiru. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun itti dabaluudhaan gariin isaanii akkuma galgala kanaa dhaadannaa poolisii qofaras jedhaniiru. Yaaliiwwan turan hunduu bu'aa hin buufne waan ta'eef ammas waan tokkoyyuu hin argatan jedheera. Amma waggaa 69ffaa kan qabatan Naataaniyahuun yookaan muummeen ministeera Israa'el kun marsaa lammaffaaf waliigalaan waggoota 12f tajaajilaniiru. Yeroo hojii isaanii keessatti si'a baay'ee himannaan irratti dhiyaateera. Marsaa jalqabaatiin yeroo ministeera muummee ta'anii turanitti innii fi Saaraan kennaawwan biyyaaf kennaman akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti fudhachuun akka seeraan isaan gaafachiisu poolisiin akeekkachiisee ture. Himannichi garuu dhumarratti ni dhiifame jechuudha. Manni murtii yakkaa idil addunyaa ICC muummicha ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuu fi ministeera ittisaa duraanii Yoav Gaalant irratti ajaja hidhaa baasuu BBC'n gabaaseera. Ajaja hidhaa kana ilaalchisee himannaa irratti banamee ifa godhee jira. Naataaniyahuun yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamuun keessattuu Gaazaa keessatti beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuu fi haleellaa siiviloota irratti raawwatameen himatamanii. Yeroon isaa ajajni kun kan bahe jechuudha. Sadaasa 21 bara 2024 yoo ta'u akkaataa ragaa qabatamaa itti dhiyaateen gaafatamummaa yakkaa qabu jedhames jira. Manni murtichaa mormii Israa'el aangoo murtii jurisdikshin jedhamu irratti kaaste diduun ajaja hidhaa itti baase. Biyyoonni miseensa ICC ta'an 124 Naataaniyahuun biyya isaanii yoo seenan hidhuuf dirqama qabu jechuudha. Kanaaf hidhaa oduu keenya gara jalqabaa irratti biyyoonni Awurooppaa Benjaamin Naataaniyahuun muummichi ministeera Israa'el biyya keenya yoo seene mana murtii addunyaatti dabarsinee kennina kan jedhaniif. Israa'el gama isheetiin deebii laatteetti. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun murtee kana antiisemitik yookaan loogii sanyii irratti hundaa'e jechuudhaan balaaleffateera. Israa'el biyya miseensa ICC hin taane waan taateef aangoo murtichaan sin beeknu jettee jirti. Akkasumas Afrikaan kibbaa himannaa duguuggaa sanyii Israa'el Gaazaa irratti dhiyeessiteen mana murtii addunyaa ICJ'tti dhaddachi geggeeffamaa tureera. Waraana Gaazaatti geggeeffamaa tureen Israa'el Filisxeemota irratti duguuggaa sanyii raawwataa jirti jechuun manni murtichaa Israa'el waraana akka dhaabduuf ajaja akka kennuuf himannaan Afrikaan kibbaa bantee manni murtii haqaa idil addunyaa dhaggeeffatee tureera. Manni murtii haqaa idil addunyaa mana murtii olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti. Akka yaadaatti murteen manni murtii kun kennu biyyoota miseensa qaamichaa ta'an irratti hojiirra oola. Garuu qabatamaan yeroo hojiitti hiikamuu hin mul'atu. Israa'el himannaa duguuggaa sanyii Afrikaan kibbaa irratti dhiyeessiteef deebii kenniteetti. Mooraa mana murtii The Hague Switzerlanditti argamutti namoonni gama lamaanuu hiriira ba'an akka walitti hin buuneef poolisiin gidduu isaanii seenee daangaa tolchees ture. Deeggartoonni Filisxeem alaabaa mirmirsaa dhaddacha kallattiin mana murtichaa keessaa darbuu foddaa iskiriinii guddaan daawwataa turaniiru. Barjaawwan suuraa Nelson Maandeellaa qabus akkasuma fannifataa turaniiru. Meetira muraasa irraa fagaatee ammoo namoota Haamaas butee yaadachuuf teessoo fi
Minjaalli akkaataa duudhaa Yihuudoonni guyyaa sanbataa itti kabajaniin dhiyaate suurri namoota butamanii teessoowwan kanarra godhamee taa'eera. Kunis namoota 130 harka Hamaas turan yaadachuuf jechuudha. Waraana Israa'elii fi Hamaas Gaazaatti geggeeffamaa tureen xumura irratti Filisxeemonni 24,000 ta'an hedduun isaanii ijoollee fi dubartoota ta'an ajjeefamuun isaanii ibsameera. Israa'el bakka bu'uun abukaatoon seeraa mana murtii haqaa idil addunyaatti dhiyaatan Taal Beekar dubbii baniinsaa taasisanii gidiraan lammiilee nagaa waan nama gaddisiisu jechuun lammiileen nagaa gama lamaaniin akka du'aniif sababni Hamaas ta'uu himanii turan. Afrikaan kibbaa dhugaa jallisuun mana murtiitti dhiyeessite jechuun himanni dhiyaateetti yaadamee haqa dabsuuf akka ta'es mana murtiitti dhiyeessan. Amajjii 11 abbootiin seeraa 17 ta'an himannaa duguuggaa sanyii Afrikaan kibbaa Israa'el irratti dhiyeessite dhaggeeffachuuf deebii Israa'el dhaga'uuf beellamaa amajjii 12tti qabatan. Manni murtii olaanaa Afrikaa kibbaarraa himannaa kana kan dhiyeessan Tembeekaa Israa'el kaayyoo duguuggaa sanyii qabaachuun ishee akkaataa itti haleellaa waraanaa geggeeffamaa jirurraa kan mul'atudha jechuun dubbatan. Israa'el Gaazaa lafarraa balleessuuf karoora qabdi ture jechuunis ibsanii turan. Namni biraa Afrikaa kibbaa bakka bu'an Adilaa Siim ammoo guyyaa guyyaan lubbuun namaa qabeenyi birmadummaa fi kabajii uummata Filisxeem badaa jira jechuun mana murtii haqaa idil addunyaatti himan. Ajaja mana murtii kanaa yoo ta'e malee gidiraa qaqqabaa jiru kan dhaabsisu tokkollee hin jirus jedhan. Israa'el sanyii Filisxeemotaa balleessuuf kan karoorfatteedha kan jedhu himata Afrikaa kibbaa dhiyeessite keessaa tokkodha. Maarree biyyoonni Awurooppaa fi miseensa mana murtii addunyaa kana ta'an muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuu fi ministeerri waraanaa isaanii duraanii Yo'aaf Gaalant yoo biyya isaanii seenan qabanii mana murtii addunyaatti dhiyeessu jechuudha. Akkuma Benjaamin Naataaniyaahuu mana murtii addunyaatti hidhamuuf barbaadamaa kan jiru namni gara biraa fi cimaan addunyaa keenyaa immoo pirezidantii Raashiyaa Vilaadimir Puutinidha. Vilaadimir Puutinis mana murtii yakkaa idil addunyaatti yakkamaa jedhamuudhaan himanni irratti banamee barbaadamaa jira. Haaluma kanaan Ruusiyaatii bahee biyyoota miseensaa mana murtichaa ta'anitti yoo imale yookaan yoo seenee qabamee mana murtii addunyaatti dhiyaata jechuudha. Vilaadimir Puutiin ammoo yakka waraanaa Yuukireen irratti raawwateen daa'immanii fi dubartoota duguugeera jedhamuun himatamee jira. Haa ta'u malee manni murtii addunyaa dhaabbanni biyyoota gamtoomanis Ameerikaadhaan alatti hojiin isaanii duwwaadha. Leenca ilkaan hin qabnedha jechuudha. Ameerikaan ammoo michuu ishee muummicha ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuu dabarsitee ni kenniti jedhamte yaadamtu. Raashiyaan ammoo pirezidantii ishee Vilaadimir Puutiin biyya isaaniitii ba'anii miseensa biyyoota mana murtii idil addunyaa ta'an kana akka deeman hin eeyyamtu. Kanaanis addunyaan keenya bakka lamatti qoodamti jechuudha. Fuulduratti garuu maaltu ta'e na laata? Walumaan kan ilaalu ni ta'a. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaal keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa laayik sheer godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Qophii gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti nagaatti.